Abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu salan waaqayyo tokko hamii nageenyi fi haraarri Kiristoos lafaa bakka jirtan sidiifaa baay'eetu abbaa keenya akkam jirtu ani nagaa akkootii galanni uumaa keenya sallaaseef haa ta'u kasaatii fi heeruuf deeqaa kanaan nuge waaqayyo kan ulfaate kan galatume olulan jireenuuf haa ta'u abbaa keenya ani nagaa akkootii isinis baga nagaa fayyaanaaf taatan abbaa keenya dhiifama guddaa wajjin guyyaa sinan dubbisedheen haalli naamee jaachuu dide maalifi ujubbii keessan naggeeffadhe waan lubbuu galaa lubbuu teenya kan baduudha deemu lubbuu teenya immoo isin daandii tanarratti koottaa daandii kana daandii qulqulluudha daandii kanarratti deebi'aa dukkanicha keessaa ifatti deebi'aa kan nu jettan isin abbaa keenya baay'ee dhugaa kan itti gammannee lubbuun keenya lubbuu badaa jirtu kan nu deebisaa jirtan dukkanicha keessaa ifa kan nutti agarsiisaa jirtan daandii ifaa koottaa daandii sana daandiin ifaa kan nu jettanii nutti agarsiisaa jirtan waaqa tolfamoo jala nu baaftanii daan waaqa uumaa keenya kan uumaan keenya kana koottaa uumaa kee kara uumaa keenyatti nu jettanii nu waamaa jirtu abbaa keenya daandii uumaa keenya nutti agarsiisaa jirtu waaqayyo sina heebbisa abbaa keenya hedduu dasnu jedhe hedduu nutti tole abbaa keenya hedduu gammannee jirra maalifi barumsa baay'ee argachaa jirra uchubii keenya irraani barumsa baay'ee hedduu kan dasnama jedhu hedduu nama haamilee nama jajjabeessu kan nama keessi nama bakka kara jechuun daandii qulqulluutti nama adeemsisiisu nu barsiisaa jirtu abbaa keenya nuuf jabaadha nu waaqayyo akka nu eegaa jirtanitti waaqayyo immoo isin haa eegu isinis hoolota keessa walitti qabdanii nu eegaa jirtu waaqayyo immoo isin haa eegu dhugaa waaqayyo nu haa eegu hedduu dasnu jedhee jira abbaa keenya hedduu gammannee jirra kana jennee isinii ibsuu hin dandeenyu abbaa keenya dhugaa maaliifi ujubbii keessan kara lamaaninu barumsa isin tokko lama jettanii waaqoleen tolfamuuwwan maal akka ta'an eessarreerree akka dhufan kan nu barsiisaa jirtanii kan daan akkanatti jettanii aamilee nuuf taatanii akka nullee hin shakkine akka nullee hin sodaanne maaliifi hundumti keenya irra caala waaqa tolfamuu jala kan waaqa tolfamuu jala daandii qulqulluu kanarratti kan deebi'aa jirrudha waan ta'eef ka waaqa qaalluu waaqessaa turre maatii keenya irraan calaqafnee waaqa tolfamuuwwan waaqessaa kan turredha abbaa keenya garuu immoo waaqayyo guyyaa qaba waan ta'eef guyyaa kanarratti nu waame guyyaa kanarratti nu waame isinis wal akka kara biyya ormaa kana dhufnee lubbuu keenya bitannuuf waaqayyo odoo biyya keenya keessatti teenyee akkanatti lubbuu keenya iyyuu nin bitannu maaliifi dhugaa waaqayyo maatii keenya irraan calqabee to'i daandiin nu irra deemaa turre daandii maxifoo irra deemaa turre maatiin kootillee waaqayyo akkanumatti isaanillee daandittaa deebisuun jedha ani kara kootiin waaqayyoof galanni uumaa keenya sallaaseef galanni haa ta'u madaala lamgeetiyyeedhaaf galanni haa ta'u dhugaa abbaa keenya barumsa argachaa jirruutiin daandii qulqulluutti deebi'aa jirra barumsa argachaa jirruutiin daandii waaqayyooti irratti nu deebisaa jirtu abbaa keenya waaqayyo isin haa eebbisu abbaa koo waaqayyo isin haa eebbisu abbaa koo sagalee isinti dheerechee dhiifama guddaa abbaa koo guyyaa waan natti hin toliniif sagalee isinii qaba jedhe naaf mijaachuu dide dhiifama guddaan isin gaafadha abbaa koo Araarri dhiifamni waaqayyoo bakka jirtanii lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu akkam yoona keessanii abbaa keenya dhugumatti akkuma nu cubbamuun isinitti gammanne dhugumatti waaqayyoo isinitti haa gammadu barumsa gara wangeelaa bitiin gara nu dabarsaa jirtan barumsa wangeelaa akkasumas gaafii irratti saalaa nu mijeessitanii galatuma waaqayyo sagalee jireenyaa isinaa dhageessu yeroo isaatu filallee dhugumatti galatooma diina keenya akka mo'achuu qabnu kan nu barsiisaa jirtanii diina keenyaa siwaa'e nu barsiisaa jirtan jechuudha kan nu barsiisaa jirtanii akka diina akkamitti akka diina keenya akkam goone akka mo'achuu qabnu dhugumatti diina keenya barree jirra dhugumatti abbaa keenya diina keenya nama seenii nama osoo hin taane diinni keenya daabiloos ta'uusaa baay'inni keenya barachaa jirra galanni waaqayyoof haa ta'u waaqayyo dhugumatti isinirra bulee nu barsiisaa jirra waaqayyo lafarratti waamtu maqaa isaa samiratti dhaaltu mootummaa isaa isinaa qopheeffatu abbaa keenya dhugumatti galatoomaa nu dhugumatti biyya arabaa kana dhufuun keenya dhugumatti an duraan nan gadda ture biyya ba'uun kootiif biyya ba'uu kootiif baay'ee tokkoon gammadee dhugumatti
hawwii keessa kootii galmaan hawwii koo argadhee jira sin jedha argadhee jira jechuudha abbaa keenya dhugumatti. Osoo biyya keenya keessa jiraannee dhugumatti ijoolleen biyya arabaa jirru kuni barumsa kana hin argannu ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo immoo akka baay'ina dhiifama isaatiin biyya kana nu fide sagalee isaa akka dhaggeeffannu nuuf eeyyame. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u abbaa keenya. Isinirra bulee baay'ee nu barsiifachaa jira. Barumsa keessanii kan haaluma kanaan cimaatee itti nu fufaa dabarsaa abbaa keenya. Abbaa keenya waa'ee kadhannaa irratti sirriitti nu barsiisaa turtan jechuudha. Ammas itti fufaatuma jirtan natti fakkaate gara kadhannaa irratti jechuudha. Kanaan wal qabatee jechuudha. Kan irratti nu barsiisaa turtani. Kadhannaa kanarratti abbaa keenya mee yaada tokko isin dhechuu barbaade obboleettuma kun hunduma faana jennee mee osoo isiniif danda'ame waan sideen garullee jiraate osoo gara ollaanitti gara kitaabatiin argachuun osoo nuuf danda'ame jechuu yaada kana isiniif dhiyeessuu barbaadan beekan garuu obboloonni keenyallee kan yaada kanarratti dubattiin jedhanatti fakkaatu osoo gara kitaabatiin arganne gaariidha. Gisee baay'een keenya barumsa fagaanedha. Baay'een keenya kanatti sagalee namaa dhaggeeffachaa waraqata irratti qabachuun nuuf hin danda'amu hunda keenya fi kaawwan keenya immoo osoo kitaabarraa waan arganu ta'e kitaabarraa qubee sallaalaa barreeffanna jechuudha. Osoo kanarratti mee osoo walii gallee hundumti keenyayyuu waan isin gargaaru jiraate isin gargaarre yeroo ammas ta'uu baatu gisee biraatitti gara fuulduraatti osoo gara kitaabatiin nu baastanii mee isin maal jettu yaada kanarratti isin jedha abbaa koo sagalee isinitti baay'isaan jira. Halkan yaa'ii qobsiniif haa ta'u halkan gaarii abbaa koo bakka dongoraa asee dhiifama naa godhaa turtii gaarii. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amannaamin kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan waaqayyoon kan jaalattan waaqayyoo isin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenya wangeeltuubii fi yeroo santuubii biyya keenya Itoophiyaa biyya keenya ala kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e waaqni keenya galanni ulfinni teessoo isaa Ariyaama irratti isaatii fi haa ta'u jechuun barbaada. Egaa hundumti keessan guddaan galatoomaa naaf jiraadha. Waaqayyo umurii tajaajila keessanii isiniif haa dheeressu. Kennaa irratti kennaa eebba irratti eebba isiniif haa dabalu. Baay'eessan isinis guyyaa har'aatiin isinaaf galatoomaa. Galanni keessan guddaadha. Egaa isinis barumsa isinii darbu hunduma dhaggeeffachuudhaan jabaadhu ciminaan jechuudha isinis cimsaa jirtu. Isinis immoo baay'ee tokko nama tola haalli hirmaannaa keessanii viidiyoo isin sheer gochaa jirtan akkasuma miseensi haaragaaf dhuftan sabiskiraayibii gochaa jirtan baay'ee kan galateeffamudha. Isinis guddaan galatoomaa naaf jiraadha. Egaa akkuma beekamu mixiin wal qabatteetu laga ceetii qunceen wal qabatteetu harba hiiti akkuma jedhamu nuti akkasin barsiisnu yookiin immoo akkasin jajjabeessuudhaaf isinis ga'ee guddaa qabdu. Hundumtummoo nama bakka jiru hundumatti yoo wal jajjabeesse inni guddaan wal jajjabeessuudha. Onnee walitti horuudha. Isa kana akkuma beekamu yaanni amma sirraa ka'ee jirus kitaabolee biyaansi karaa keessan otoo qophaa'ee awudoon kan taa'u kanatti gara kitaabatti jirame keessumaa kadhannaa wal qabatu tootaalii isaatu nuuf hojjetame kan jirudha. Mee waan hundumaaf waaqayyoon haa jedhu. Isinis guddaa tokko naa galatoomaa ijoolleen keessumaa biyya arabaa jirtanii egaa biyya keessan gadhiistanii baatanii jireenya keessaniifidhaaf amantaa keessaniifis waa guddaadha hojjechaa kan jirtanii. Inni guddaan immoo namni baay'een qarshii argachuu danda'a biyya arabaa deemee yookiin immoo barumsa guddaa argachuu dhiisuu danda'a. Isin garuu inni guddaan fooniifis lubbuudhaafis yaaddanii sochii isin gochaa jirtan hirmaannaa isin gochaa jirtan waan hundumaan iyyuu amma yaada kana yookiin immoo hunduma keessan galateeffadhee fixuu hin danda'u maqaas waamuu hin danda'u. Jajjabaadha amma yaadni kun guddaan kan barattan hojiitti hiikaatii ittiin jiraadha ittiin deddeebi'aadha. Dadhabbiin keenya homaa miti abbooliin keenya haala akka ittiin mijanne keessa yeroo sana tajaajilaa turan dadhabbii baay'ee keessa deddeebi'anii tajaajilaa turanii. Egaa akkuma beekamu yeroo sana intarneetiin hin jiru haalli mijataa hin jiru tajaajilaaf haalli wanti mijatu hin jiru. Isaan garuu haalonni hin mijanne keessatti illee akka waan mijatti godhanii tajaajilamaa turanii. Isa kana inni guddaan isaa waaqayyoof galanni haa ta'u. Isinis egaa jabaadhaa ammas ergaa gosa dhumaati. Waaqayyo hunduma keenya nu haa cimsu nu haa jabeessu. Jabaan waaqadha nama miti kan nama gargaarus hundumadha isa qofaadha waan ta'eedhaaf waaqayyootu beeka waan hundumaa. Waaqayyoon hunduma keenya nu haa jajjabeessu nu haa cimsu nu haa barsiisu nu haa gorsu. Isinis guddaan galatoomaa naaf jiraadha.